Israa'el magaal Gaazaa guutummaatti qabachuu fi murteessiti. Kaabineen nageenya Israa'el karoora magaalatti to'achuu fi qophaa'ii raggaasisuu isaa wajjirri ministeera muummee Benjamin Netanyahu beeksise. Walgahii sa'aatii 10 geggeeffamu kan irratti aangaa'onni Israa'el wal falmuu himan. Hoogganaan waraana Israa'el guutummaatti Gaazaa qabachuun jiraattota magaalattii miliyoona 1 ta'anii fi namoota butaman 20 magaalattii keessa jiran miidhuu jedha. Dabalataanis loltoota Israa'el ka waraanii waggaa 2 dadhabsiisee ammallee hojiitti guddisuu jedha. Kanaan dura UN Israa'el waraan babal'isuunis namoota nagaa fi Israa'eloota butamanii fi bu'aa hamaa fiduu akeekachiisee ture. Gaazaan jiraattota miliyoona 1 kan qabdu yoo ta'u, laftoowwan humniitis Israa'el jala jiraniin marfamtee jirti. Kanneen ammaatiin to'atamin ajajni buqqa'uu kennameefii jira. Israa'el Gaazaa harka 75 to'achuu ibsiti. UN ammoo lafti harka 85 to'annoo Israa'el jala jirtu tilmaama. Biyyoonni addunyaa yaada Israa'el kan hordofee yaada kennachaa jiru. Austraaliyaan biyyoota yaada Israa'el kan morman keessaa tokko. Dirqamaanii uummata qe'ee buqqisuun seerri idil addunyaa sarbuu jedhu ministeerri dhimma alaa Austraaliyaa. Kanaaf Israa'el karoora kanaa hojiirra hin oolchine gaafatan. Ministeerri muummee UK Keir Starmer murteen kaabinee nageenya Israa'el kunin dogongora hamaa jechuun mootummaan atattamaan akka deebi'ee ilaalu gaafate. Murteen kunin dubbii hammeessee dhiiga dabalata dhangalaas malee uuma hin godhuu jedha. Israa'el keessattiyyuu uummata qooda jira. Tel Aviv fi Jerusalem keessatti mormiin geggeeffamaa jira. Hoogganaa mormitoota Israa'el murteen kunin balaa hedduu kan geessisuu jedha. Akka inni jedhuutti magaal Gaazaa to'achuun namoota butaman kan ajjeesisuu fi lubbuu loltoota Israa'el hedduu galaafachuuf deemaa jedha. Lammiileen Gaazaa ammoo abdii kutachuu himan. Durumaanuu Gaazaa weeraraniiru. Bakki hundinuu weerarameera. Kanarra maal godhu? Kutaalee Gaazaa hunda weeraranii barbadeessaniiru. Kallattii galaanaa kanatti wayita deemtu hunduu barbadaa'eera. Bakka deemtu hunda mil'attee yoo ilaaltu hunduu manca'ee jira. Waraanni kun yoomuma xumuramaa? Waraan kan dhaabuu fi ministeerri muummee Benjamin Netanyahuun qajeeltuuwwan 5 kaa'e. Tokkoffaa Hamaas hidhannoo hiikachiisuu, booji'amtoota ka du'anii fi kanneen lubbuun jiran deebisuu, Gaazaa waraana irraa bilisa gochuu, Israa'el nageenya Gaazaa to'achuu fi Gaazaan mootummaa siviilii ta'ee kan Hamaas yookiin abbaa taayitaa Filisxeem hin taane qabaachuu. Tarkaanfiin falmisiisan kunin Israa'el sadarkaa idil addunyaatti moggeessuu hin ooluu jedhu xiinxaltoonni. Duraanuu sababa namoota beelan du'aa jiranii fi Israa'el dhiibbaa guddaa jala jirti. Eegii waraanii kunin onkololeessa bara 2023 jalqabee as yoo xiqqaatee lammiileen Filisxeem 61 fi 158 ajjeefamuu himan. Mootummaan Israa'el BBC dabalatee dhaabbileen oduu idil addunyaa Gaazaa seenanii bilisaan akka gabaasan hin eeyyaman. Kanaaf rakkoo jirtu sirriitti hubachuun ulfaata. Israa'el magaal Gaazaa qabachuun guutummaa Gaazaa dhuunfachuu fi ejjennoo jalqabaa akka ta'e himti xiinxaltoonni.